السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبنينكي خل الإسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد kan arkitan kuni bishaani duba bishaan qabbanti dhoytee akkanatti rarraastee gaa akka eebboo qaraatitti akkana dhaabde harkaanuu qabachuu dadhabeetiin jira qabbana keessa. Kunooti ilaala bishaan qabbanti duba akkanatti goggoiste qabbana hamtuu akkanaa keessa jirraa jechuudha. Yaa kan haalli mijaa'ee fi qilleensa bareedaa akkasii jirtu alhamdulillah jee rabbiif galata galchi. Dhugumatti wallaahi ganda kana ibidda jahannamii hafuuratti baafataa hidhatta. Alhamdulillah kan duba gartee arkitan kuni bishaan jechuudha. Bishaan qabbanti isaa yaa'u jiru akkanumatti goggoysite jechuudha duuba. Bishaan kunuuti harkana balbalchite qabuu hin danda'u khalaas darbuuf hin deema. Alhamdulillah arkitan kun hundinuu isa. Arkitan kun hundinuu isa duba. Qarri arkitan kun hundinuu isa jechuudha duuba. Arkitan kun hundi isa. Inshallah mana bareedaa galtan qabaannan kan qabbanne jalaa nageetti baatan kan rooba jalaa nageetti baatan kan aduu jalaa nageetti baatan bakkuma mataa lafa keessan qabaannan alhamdulillah jaati rabbiif galata galchaa qabbana hamtu qas dhaabbatu jira inshallah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.